nama biyya ormaa keessa jiraate rakkoo keessa jira inta lagadhaa sun jin dadhabee sun jin online irratti dadhabee saba kanaaf beekumsa sammuu isaa keessa jiru saba isaatiif laataa ture saba isaatiif dabarsaa turedha. Nami kun nama cimaadha, nama Oromoo fayyadu. Yaa ummata Oromoo, yaa ummata Muslimaa, nama kana qarqaara, nama kana aga dandeenyeen bira haa dhaabannu, du'aa haa goonuu fi nami kun aga Saudi Arabiyaa irraallee yaani biyya Saudi Arabiyaa irraallee deebi ijoollee teenya biyya Arabaa adda addaa keessa rakkatan yaani ka biyya biraa biyya adda addaa keessa rakkataa turan sistema guddaa uumee fi ijoollee teenya rakkoo baasaa nama turedha. Nama yaani biyya biraa irraa kara biyya biraatitti ijoollee teenya rakkataa turan bakka adda addaatti cinqamaa turan qarqaaraa turedha. Yaa obboleeyyan kiyyaa ittiin dhiisinaa, ittiin obsinaa, ittiin laalinaa nama kana tattamatti akka yaalamu namni hedduun viidiyoo isaas ilaalu jira, viidiyoo isaas daawwachuu jira. Viidiyoo tanallee yaani yoo dhaamsa qabdi yoo ergaa qabdi jettanii yaaddan viidiyoo tanallee nama biraatiif illee sheer godha. Obboleessa keenya kana haa gargaaru, obboleessa keenya kana biraa dhaabannu. Nama jabaadha, nama Oromoon qabdu, nama miidhamaa yaani hidhamtoota keenya irraallee nama dubbataa ture, nama amantii isaatiif illee shahiideeti. Wallaahi nama amantii irrallee akka ajaa'ibaatiin dubbatu tolchaan obsaan nama jedhu dhiifama. Obsaan nama amantii isaallee akka jabatti jabeeffatu. Kanaafuu yaa obboleeyyan kiyya wallaahi hedduun viidiyoo isaa argee hedduu gaddee waan silaa hin jedhamne ol tokko gaddee. Yaa obboleeyyan kiyya wallaahi nami kun nama jabaadha, jabeeffatu, jabaa ofii abbaa jabeeffata jedhanii nama kana hanga danda'ameen bikkuma jirtanitti yoo yaani GoFundMeilleen banameef akka qarqaaramu nami kun akka ittiin callifne akka ittiin laalleeni haa qarqaaruuni, bira haa dhaabbannu, haa hordofnuuni. Nama kaleessan waliin torbee tare keessa yaani torban darban keessa nama sammuu guutuu nama online irra fayyadamaa ture, nama akkuma kenna hawaasa walii galee yaada wal jijjiiraa turedha. Har'a ammoo fayyaa rabbii isa qabdee kunoo fayyaa rabbii isa qabdee har'a waan haasa'uun beeku yaani fuulli isaa ka kaleessaati fuulli isaa ka har'aa adda adda jechuudha. Kanaafuu yaa obboleeyyantii obboleessa keenya kana teennee ittiin laallu bakka jirru ijaaramnee obboleessa keenya kan kara yaalaatiin haa ta'u kara waan isa barbaachisu hundaanuu akkuma inni kaleessa of qabee ummata kanaaf beekumsa waan qabu dandeettii qabu san ummata kanaaf dabarsaa ture har'a ammoo itti teennee laaluu hin qabnu isin jedha yaa ummata Oromoo, yaa ummata yaa saba bal'aa. Nama kana fayyaa isa hanga dandeenyeen haa yaallu, hanga dandeenyeen haa yaallu. Nami kun nama hordoftoota xiqqaa qabu yoo xiqqaate YouTube chaanaala isaarraa nama hordoftoota 150,000 wayii nama qabudha. Obsaa ta'e kunuun jechuudha. Kanaafuu yaa obboleeyyan kiyya yaa hordoftoota isaa nami kun beekumsa haga inni qabullee nami hundinuu nami social media irra fayyadamu, nami yookiin online irratti fayyadamu nami kun dandeettii hagam akka qabu, barumsa hagam akka nu dabarsaa ture, hagam akka nama keenya qarqaaraa ture, hagam akka nama keenya bira dhaabbataa ture, hagam akka shamarran keenya mana rakkootii isaan baase, hagam akka rakkata bira dhaabbataa ture. Nami hundi keenyaa quba qabna jechuudha. Nami hundi keenyaa ni beena jechuudha. Kanaafuu yaa obboleeyyan kiyya wallaahi obboleessa keenya kanatti ilaalina hedduu takka waan viidiyoo isaa yoo argitan hedduu takka waan garaan nama badu hedduu takka waan yaani nami bakka obboleessa isaatiif gaddu nami namaaf rifatu tokko viidiyoo isaa san argee imimmaan sin qabachiisu jecha. Kanaafuu yaa obboleeyyan kiyya viidiyoo isaallee viidiyoo kana dhumarraan viidiyoo kanatti aansee dhumarraan ni ilaaltu ni daawwattu. Mee viidiyoo isaa sanillee ilaala. Obboleessa keenya kana bira haa dhaabannu, haa qarqaarru. Obboleessa keenya kanaaf warri bara garaa jirtan viidiyoo kanallee sheer godhuudhaan viidiyoo isaa sanillee sheer godhuudhaan obboleessi keenya kun daran akka qarqaaramu akka yaalamu hatta mana yaani biyya keessatti illee yaalamu yoo dandeenye
biyya alaa deemee akka yaalamu namni kun namni gochuu qabu nu obboleessa keenya barsiisaa keenya yaa'anii nama akkana laallamuu hin qabne bira haa dhaabbannu isiniin jedha obboleeyyan kiyya obboleessa keenya kan akkanatti ilaallu viidiyoon tun ammoo yoo isinitti yaa'anii nama kanaaf kaamantii biraallee qabdan kaamantii muslimaa amantii keessaniin akkuma amantii keessaniitiin obboleessa keenya kanaaf du'aa kadhachuuf hin dagatina rabbiin nu kadhaafi naman dagayna yeelin daga tibbi naman dagay umma wareerti ware akam jeeti ware akam jee haqa kay ni ba ini kay ba hundi kay ni ba na ba sa kay mal fe rabbiin ni ba sa tibibu nazalamte ko takwa ka khiyaba akamati sallam sivini musa naim ayen tartar na fusi sin fusa baka edenan se fusa atumman dugaan jiraado waan bade hundana to si khapan wa hundines ni jir mala yasa intalana se fusa atfulu mama khafatu mal far ha naim takataka fuda sine mata fuda umma brati demuni fara mata kana dise jarabati aye la badeti maka siga telson isar siga telson bahasa bora kay fidetin jira asin jiru fidetin jira yo dugata de fide bahasa bora kay fidetin jira na singersis amma nagarsis naman to bahasa jararke akisu tachwode tiene jima wajikama rakon kaw bahasa bora kay fidetin jira manadil tindis mesha tana وقاسي من نادل ميلان دقيقتين فدا آتي مي تسجب تسجب رجع مالك مخيتي ما تخبر بعد مالك مخيتي فورا هاي هذا غريبة مال تسوتم مال تسوتم سلاباس ورك إنما فيده سلام علينا إنما فيده خير فيده خير كده بريون ميجا جرنا ديسا ربي جا ما لسه تمان الجهاد هم ديم جيسي جهاد دوبا بيجاتنا خير ديم كبيرة بيجاوا شاة من بيتا بيجاوا شاة من بيتا ما إيش تسوي ما نقول لما جوان كده بسونا مدينة ملي شاة من هاي واتك كم بين حروبات مراد أصلي أركيه مراد تورك ما له رأس تمان كيسة درامي نه ما له رأس تمان مية ديمي خا نبغي ما جاي ديمي اتدبت جهادم بعمل اتدبت بعمل لا أكبر لا أكبر جهاد إساني تاوجو ربي نسيفهم كم سكين نجيت هيا وين أقدر تكتمت جدًا لا إله ساميرا هاسي جبوان وأنا وين نتيجة كم إيه أنا ما أقدر أشوفه جاي إنسان ستمان أبو ما النبي سا أنا رفضت يدين جهروز أنا كمان كف أيه رفضت ومن جين كف النبي نبي سا هدي ستمان كو أنيمال إنسان جا مدرة بيته تم بيجا هوا